Egaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Furtuu Dhugaa. Akkuma amala kennaa torbaanitti sagantaa qabannee isiniif dhiyaannu har'as qabannee isiniif dhiyaanneerra turtiin keessan nu wajjin haa ta'u kan isiniin jedhu ani Roobaa Abrahaamii ogeessa kaameraa beekaa baquuxa wajjin ta'uudhaani turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Egaa adda akkuma amala kennaa addas keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra Gwee gara qajeela sagantaa kennatti utuun darbineen duratti keessummaan kenna eenyuun akka ta'e wal barannee kaanetti deebineeti kadhannaa godhannee sagantaa kenna ka guyyaadhaatiif qabanneetiin jennetti darbina. Nuuf dhiyaadhaa keessummaa mee eenyuun isin of nu barsiisaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota kennaaf. Fayyaa ta'e Roobaa Obbo Nigatuu Hordofaa Booruun jedhama. As waldaa guyyaa torbaffaa Portland Oromo Church waaqessaa kanaaf har'a sagantaa kanarratti waan afeertaniif fayyaa ta'aa isiniin jedha. Egaa Obbo Nigatuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Furtuun Dhugaa torbaanitti sagantaa addaa qabatee ummataaf torbaanii guyyaa tokko dabarsa. Abdii qaba deddeebitaniillee akka dhuftaniif wajjin akka hojjanneetiin jennu. Mee gara marii kenna guyyaa har'aatitti otoo hin deemneen duratti kadhannaa gabaabduu wajjin godhannaa nuuf godhadhaa. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u waan nu goote hundumaatiif nagaa fayyaa jireenya nuu kennitee yeroo kana waan nu geesseef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagantaa ammaa itti jirru kana ati eebbisi. Yaa Yesuus ergaan kun ergaa namoota bira ga'ee fayyinaaf kan ittiin qophoofnu akka taanuuf yaa Waaqayyo ati nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbaanin sagantaa addaa tokko dhiyeessineeti dhaggeeffattoota kennaaf dhiyeessina. Torbaanota darban keessatti sagantaa adda addaa irratti tajaajilaatiin turreerra karaa Paaster Gammachiisuu wajjin. Adda isin walakkaa kennatti argamu keessaniif hedduu maqaa dhaggeeffattoota kennaatiin isin galateeffadha. Addas isin wajjin wanta tokko irratti mari'achuu feene innis waa'ee cubbuu mo'achuu jedha. Hirnaa ilaalleetiin jenne cubbuun biyya addunyaa kanarratti baay'inaan akka inni deemaa jiru fi namoonni hundumtinuu macaafa irratti illee namni hundumtinuu cubbuu dalageera jedha. Cubbuu akkamiin mo'achuun danda'ama? Ka jedhu irratti wajjin haa mari'annuuf isin dubbise mee cubbuu akkamitti mo'achuun danda'ama? Fayyaa ta'e Roobaa cubbuu akkamittiin mo'achuu dandeenya yookiis immoo akkamittiin danda'ama kan jedhu kana utuun ilaalini mee gabaabsinee maal inni cubbuun? Cubbuuni maal namni cubbuudha jedhee Waaqayyos cubbuudha jedhee kan itti lakkaa'u maal inni? Cubbuu jechuun gara tuqaa sadan tokko kaa'uun barbaada. Cubbuun akka jalqabaa akka afaan warra Giriikii yookiis akka afaan warra Hibrootaatti cubbuu jechuun waan kaa'ame kaayyoo kaa'ame yookiis immoo ilaamaa kaa'ame sana dogoggoruu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin missing the mark jedhama. Kaayyoo kaa'ame yookiis immoo ilaamaa kaa'ame sana hundumti keenya hin beekna ilaamaa bu'anii lafa waraanuun namarra jiru yookiis immoo xuquun namarra jiru sana tuqa yoo galeef yoo isarra darbee ala ta'ee goodaa gararraa yoo ta'e kaayyoo sana fiixaan hin baasan jechuudha. Kanaaf kana jechuudha tokko. Karaa biraa immoo yoo ilaalle cubbuu jechuun akka keessuma warra Giriikotaatti daangaarra darbuu jedha. Daangaan kaa'ame tokko jira. Isarra darbuu, isa cabsanii irra darbuu, beekaas ta'uu danda'a, wallaalumaanis ta'uu danda'a, isarra cabsanii darbuu jedheeti kan inni nu yaadachiisu. Kun egaa walitti qabaatti akkuma jecha afaanichaatti yommuu ilaallu kana. Macaafni qulqulluun immoo waa'ee cubbuu maal jedha jennee immoo yoo ilaalle macaafni qulqulluun Yohaannis boqonnaa tokko Yohaannis duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraati cubbuun seerarra daddarbuudha abboommii irra daddarbuudha jedha macaafni qulqulluun.
abboommi irra daddarbu. Abboommiin kun immoo maa inni Waaqayyo jalqabaa Addaamiif Hewaanii fi seera kenneera waan ittiin bultoota akkaataa isaan ittiin Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya isaanii jabeessanii kaa'eefi ture. Addaamiif Hewaan garuu seera isa Waaqayyo kaa'e sana abboommi isa Waaqayyo isaaniif kenne sanarra daddarban. Irra daddarban jechuun maal inni sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dhiisanii sagalee diinaa nagaanii fi isa Waaqayyo irra kaa'erra darban jechuudha. Kaayyoo Waaqayyo isaaniif kenne galma isaanii galuun isaanirra jirutti hin galle jechuudha. Hin dogoggoran jechuudha. Gara hiikkaasa duraatti yoo finneef. Yookiin immoo daangaa Waaqayyo isaanii kaa'erra darban jechuudha. Kanaaf namni seera Waaqayyo irra yommuu daddarbu cubbuutti ta'eetti lakkaa'ama. Waaqayyo seera kenneera. Seera jaalalaa kenneera. Isarra yoo daddarbe namni isa eeguu yoo dhiise yookiis immoo isa godhi jedhanii utuun godhina fi isan godhin jedhame immoo utuu godhu yoo argame seera sanarra daddarbe jechuudha. Achuma Yohaannis dura boqonnaa 5:17 irraa immoo maal jedhaa afaan Ingiliffaatiif all unrighteousness is sin jedha. Maal jechuudha? Cubbuun jallinni hundumtu wanti qajeelaan taane hundumtu cubbuudha jedha. Macaafni qulqulluun. Kanaaf karaa biraa immoo seera malee ta'uu jedha. Seera malee lawlessness kunis cubbuudha. Namni seera malee ta'uuni seera tuffachuudha. Seera tuffachuuni ani seeraan jiraachaa seera kanaan jiraadhu jedhe. Kun cubbuu ta'eeti namootatti akka inni lakkaa'ameeti ilaallagaa. Cubbuun kana jechuudha. Walumatti qabaatti. Kanaaf Waaqayyo seera Waaqayyo seera isaa yommuu kenne seera jaalalaati kan inni kenne. Seerri jaalalaa kun maal inni Waaqayyoon Waaqa kee akka lubbuu keetiitti jaaladhu jedhee dubbata. Yoo isa Waaqayyo jedhe kana keessumaa abboommi kurnanitti fiduu barbaada. Abboommiin kurnani maal inni lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 4tti inni jiru jaalala namni Waaqayyo wajjin jaalala walitti qabu. 5 jalqabee amma 10tti immoo namaaf nama gidduutti jaalalli attamii jiraachuu akka isaa jiru Waaqayyo kana nurraa eega. Kanarra yoo darbine cubbuu ta'a jechuudha. Kanarra yoo daddabarree cubbuu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa cubbuun moo attamitti mo'achuu dandeenya isa jedhutti dhumna egaa. Amma maa inni cubbuunsa jedhu erga hubanne booddee kana immoo akkamittiin mo'achuu dandeenya. Dubbiin har'aa isa kana. Namni egaa macaafni qulqulluun akkuma dubbatu namni hundumtuu yakkaniiru galata Waaqayyo yookiis ulfinni Waaqayyo isaanitti irrateeraa jedha. Kanaaf namni hundumtuu cubbamaadha jedha. Namni cubbamaan immoo mootummaa Waaqayyo galuu hin danda'u. Cubbuudhaan mootummaa Waaqayyo dhaaluu hin dandeenyu. Akkamittiin cubbuu mo'achuu dandeenya kan jedhu tuqaa 3 ilaalame. Inni dura namni cubbamaa ta'uusaa beekuutu isarra jira. Yoo cubbuusaa ani cubbamaadha jedhee ofirratti hin beeku yoo ta'e eenyummaa isaa hin beeku yoo ta'e namni gara cubbuurraa fayyuutti yookiis immoo cubbuu mo'achuutti deemuu hin danda'u. Kanaaf namni cubbamaa ta'uusaa hubachuutu isarra jira. Namni hundumtuu yakkeera. Namni qulqulluun hin jiru biyya lafaa kanarra hundumti keenya cubbamoota. Kanaaf namni cubbamaa ta'uusaa erga hubatee booddee cubbuu kanaaf immoo hiikkaa kan kennutu jira. Cubbuu kana kan namaa dhiisu. Eenyu inni immoo Kiristoos. Waaqayyoo calluma jedhee akkasumatti nama hin dhiibne. Gaafa namni cubbuutti kufu gaafa inni seera isaarra daddarbu immoo kaayyoo fayyinaati kan inni qopheesse. Kaayyoon fayyinaa kun immoo karaa Kiristoos. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irraa karaan biraan hin jiru karaa Kiristoos du'aadha. Fayyinni bara baraa kan namaa kennamu akkuma jedhu kanaaf Waaqayyo isa kana qopheesse jechuudha. Kanaaf namni cubbamaa ta'uusaa erga beekee cubbummoo ofiisaatiin mo'achuu kan danda'u akka hin dandeenye yoo beekee fi gara isaa cubbuu isaa dhiisuuf cubbuu isaa akka inni mo'atu isa godhu dhaquutu isarra jira. Gara eenyu dhaquutu isarra jira? Gara Kiristoos dhaquutu isarra jira jechuudha. Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatiitti amanee gaafa fudhatee maal ta'a cubbuun isaa inni kanaan dura hojjete hundumtuu hin dhiifamaaf. Amantiidhaaniti cubbuun isaa amantiidhaan Kiristoosii immoo fudhatee jedhu cubbuun isaa sun hin dhiifamaafi jechuudha. Egaa isa kana egaa cubbuu mo'achuun gara Kiristoos dhufuudha. Amma egaa gara Kiristoos erga dhumne hoo jalqabaa utuu Kiristoosiin malee bakkee turre jechuudha. Namni fakkeenyaaf namoonni Yihudoota yoo ilaalle Kiristoosiin
achi hambisaniiti gamanatti seera eeguudhaaniti fayyinaa jedhaniiti dhamaa turan. Garuu seera eeguudhaan fayyuu waan hin danda'amnee fi Kiristoos dhufe gara biyya lafaa. Kiristoosin erga fudhanneeti Kiristoos keessa teenyee, Kiristoos keessa dhokannee, Kiristoosin amannee, ulfinni Waaqayyo nu keessatti, afurri Waaqayyo nu keessaanii guyyaati gara guyyaatti seera Waaqayyo isa nuu kenname sana, seera jaalalaa sana guyyaati gara guyyaatti eeguu hin dandeenya jechuudha. Kanaaniti cubbuu mo'achuu dandeenya jechuudha. Cubbuu mo'achuu kan dandeenyu humna keenya, ogummaa keenya utuu hin ta'in Kiristoos keessa taane afura Kiristoosiin, ayyaana Kiristoosiin, ulfina Waaqayyootiin achi keessa teenyee guyyaati gara guyyaatti cubbuu irratti mo'umsa argachaa deemna jechuudha. Kuni jireenya qulqullummaa yookiis immoo jireenya gara Waaqayyootti guddachuu jedha. Gara Kiristoosiin fakkaachuutti gara guddachuuti. Egaa cubbuu kana hunduma isaa har'umatti mo'annee keessa dabarra jechuu miti. Guyyuma guyyaatiin shaakalli nu goonu. Guyyaati gara guyyaatti wanti nu hojjennu Kiristoosii wajjin walitti dhufeenya keenya akkuma jabeessaa deemnu gara dhumaatti gara Kiristoosiin fakkaachuutti dhumna. Kiristoos immoo cubbuu malee akka inni ture hin beekna. Kanaanitti cubbuu mo'achuu dandeenya. Kun immoo Phaawulos akkuma dubbate humna kootiin utuu hin ta'in humna sana dandeessisuu hin danda'ama kan jedhu. Takka humna keenyaan cubbuu mo'achuu hin dandeenyu Kiristoos keessa taanee hafuura Kiristoosiin garuu cubbuu mo'achuu akka dandeenyuti nu ibsa jechuudha. Ameen Waaqayyo isin haa eebbisu Obbo Nigaate as biratti akka dansatti nu ibsitanii cubbuun maal akka ta'eef akkamittis akka cubbuu mo'achuu dandeenyu asirratti waa'ee seeraallee kaastanii turtanii yeroo ilaalleetiin jennu Roomee 6:14 irratti akkas jedha isin seera jala hin jirtanii durummaa jala malee jedha ergi waan seeraa kaafne mee maal jechuu fedheeti Phaawulos as biratti isin durummaa jala malee seera jala hin jirtan yoo jedhu maal jechuu dubbiin kun? Phaawulos Roomee 6:14 irratti kan inni kaa'ee jiru maal inni gaarii goone yoo ilaallee fi Phaawulos namoota warra Roomees taanaan warra Galaatiyaas taanaan namoota barsiisaa ture rakkinatu ture yeroo sana rakkinni ture maal inni warri Ibrootaa warri Jiwushii seeratti maxxananii turan. Seerama kanaan fayyinaa kan Kiristoosiin ayyaana Kiristoosiin achi ka'anii isa Kiristoos waaqarraa dhiiga isaa dhufee nuuf dhangalaasee fayyina sana achi ka'aniiti seeratti maxxananii turan. Phaawulos garuu seerri hafeera kan jedhu miti. Seerri barbaachisaa yoo ta'e iyyuu Kiristoos keessa taaniiti kan nuyi seera eeguu dandeenyu jedha. Kanaaf seera malee yommuu turre seerri Waaqayyoo seerri kenname firdiidha. Yeroo hundumaa gara firdiitti gara murteetti kan inni nu geessu. Kanaaf namni seera jala jiru murtee eeggata jechuudha. Yookiis immoo du'atu isa eeggata jechuudha. Firdii du'aatu isa eeggata jechuudha. Inni Kiristoos jala jiru immoo maal jechuu isaati? Inni Kiristoos jala jiru immoo Kiristoosin amanee inni fudhate immoo ayyaana Waaqayyoo jala jira jechuudha. Cubbuu yoo jennellee Yohaannis maal jedhaa? Yohaannis isa dura boqonnaa 3 keessatti yoo dhannee ilaalle yaa ijoollee ko jedha. Cubbuun hojjetinaa jedha. Cubbuun hojjetinaa jechuun maal jechuu isaati? Seera Waaqayyoo irra hin daddarbinaa. Yoom immoo cubbuu hojjettanii jedha. Waaqarraati nama nuuf falmu abukaattoo qabna jedha. Isatti himadhaa jedha. Guyyaati gara guyyaatti cubbuu keenya himachuudhaani ayyaana jala jira jechuun ayyaana Waaqayyoo sanatu cubbuu irratti mo'umsa nuu kennisiisaa deema jechuudha. Kanaaf seerri firdiidhaaf ayyaanni Waaqayyoo immoo fayyinaaf. Kanaaf isin seera jala waan jirreef cubbuun isin irratti mo'u. Seerri yeroo hundumaa namni hundumtuu cubbuu waan hojjetee fi du'atu isa eeggata. Warri seera jala jirra jedhanii firdiitu isaan eeggata. Maaliif namni seera eeguudhaan fayyuu hin danda'u akka ta'eeti nutti ibsa. Ayyaana jala jirtu inni jedhu Kiristoosiin harka Kiristoos jala jirtu ayyaana Kiristoos jala jirtu cubbuun mallee hojjenne qalbii keenya diddiirrachuudhaanii cubbuu irratti mo'umsa arganna. Kanaaf cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabu. Amma egaa yoo ilaalle namni tokko gooftaa lamaaf ajajamuu hin danda'u jedhamini. Amma gooftaa cubbuu jalaa baanee gara gooftummaa Kiristoositti dhufne namni seera jala jiru seeruma Kiristoosiin achi hambisee seerumaan fayya jedhu cubbuutu isa irratti mo'aa jechuudha. Amma gooftaa geddaranne jechuudha. Gara Kiristoos immoo dhufnu
Kiristoosin ofirratti moosifne jireenya Kiristoosin keessa jiraanne ayyaana Kiristoos jala jirra. Kanaaf cubbuun nurratti humna hin qabu. Maaliif gooftummaa isaa gamatti dhiibne as ceeneerra. Erga as ceene daangaa Kiristoos jala jirra. Daangaa Kiristoos jalatti immoo jaalala Kiristoosin guddataa jirra jechuudha. Ulfaadha baay'ee bareeda. Amma asirratti wali qabateeti akka dansatti nu ibsitanii kana wal qabatee wanni isin gaafachuu fedhe hennaa baay'ee macaafa keessattuu Roomee Galaatiyaa irratti yoo dubbisanneetiin jenne Phaawulos waan seeraa kanneen irra deddeebi'ee dubbata. Akka isin ibsitan hedduu bareeda. Seera jala sin jirtanii jedhee hennaan ni dubbateetiin jedhu. Namoonni baay'een kana walitti ka wali qabateetiin jedhe waa'ee seera keessaa waa'ee guyyaa torbaffaa argineetiin jenna. So sababii isin seera jala hin jirtan jedhanii fi seera jala hin jirru nu seera ol jirra ka jedhurra namoonni baay'een excuse waldaa namoonni biraa kennan guyyaa sanbataa eeguu warroon hin eenne eertuu kana sii kennan mee kana akkamitti ilaalla hennaa Phaawulos waan kana dubbatu. Phaawulos barsiise keessatti seerri Waaqayyoo hafeeraa jijjiirameeraa kan jedhu tuqaa tokko illee hin jiru macaafa qulqulluu keessatti. Mormiinsaa yookiis immoo argument Ingiliffaadhaanii kan inni dubbatu maal inni akkaataa ittiin seera Waaqayyoo kana eegnutu sirrii mitiidha kan isaa. Namoonni Kiristoos duras turan Kiristoos yeroo Kiristoos ture warri turanii seeruma kanatti jabeessanii qaban no we don't need you siin Kiristoosin hin barbaannu seerri nuu kennameera seeruma kanatu waaqatti nu galcha fayyinatti nu galcha kan jedhuti turan. Phaawulos immoo isa kanaan morma akkas miti jedha Phaawulos. Seerri Waaqayyoo qulqulluudha, seerri Waaqayyoo dhugaadha, seerri Waaqayyoo amala Waaqayyooti, seerri Waaqayyoo eenyummaa Waaqayyoo beeksisa. Kanaaf Phaawulos kanaan guyyaa tokko iyyuu mormee hin beeku. Akkuma macaafa Roomee keessatti nu argina cubbuu hojjennuure itti fufnuure ayyaanni Waaqayyoo baay'atuuf akkamittiin cubbuu hojjenna jedhe. Cubbuun immoo maaliin seerarra darbuudhaa jenneera silayyuu hin hamne jechuusaati. Akkamittiin cubbuutti itti fufna jechuun akkamittiin seera diiguutti adeemna ree jechuusaati. Implication isaa yoo fudhanneef. Kanaaf seerri Waaqayyoo tokkoyyuu hin hamne. Seerri Waaqayyoo lafa ijaajjinee yookiis immoo lafa turree seera eenyutu geddarame. Dur gama dhaabanneetu Kiristoosin fudhatin gama dhaabanneeti. Amma Kiristoos erga fudhanne daangaa Kiristoos keessa dhaabanneeti seera Waaqayyoo kan nu eenyu. Utuu seerri Waaqayyoo diigameera ta'e Kiristoos du'uun barbaachisu ture. Amma garuu Kiristoos seera eeguu seerri Waaqayyoo eegamumaan isarra jiru firdii Waaqayyoo cubbuudhaa fi firdii kennamumaan isarra jiruuf dhufee nu du'e seera eegee jechuudha. Seera tokkoyyuu hin cabsine Kiristoos. Kanaaf seera cabsuudhaafis immoo akka hin dhumne macaafni qulqulluu hin dubbata. Kanaaf namoonni akka waan seerri eegamee cabee diigameetti seera olitti jiraanna jedhanii kan yaadanii dogoggora jechuudha. Gaarii goonee hubachuutu nurra jira. Sanbanni immoo achi keessaati abboommi Waaqayyoo kurnaan keessaati inni arfaffaan kuni ama waa sadii kan nu ibsu eenyummaa Waaqayyoo nu ibsa. Waaqayyoo Waaqaaf lafa kan uume uumaa ta'uusaa. Kan inni irratti mo'ee jiraatu immoo Waaqaaf lafa kan ta'e daangaa kan hin qabne. Akkasumas immoo mallattoo isaa fi saba isaa gidduu akka inni ta'eeti nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf namoonni seeraa ol jirraa yookiin seerri nu barbaachisu kanaaf guyyaa sanbataa eeguun nu barbaachisu warra jedhanii dogoggora jechuudha. Akka macaafni Phaawulos guyyaan sanbataa diigameera kan jedhu tokko illee hin jiru. Macaafa qulqulluu keessa waan akkasii illee hin jiru. Kanaaf namoonni amma gama turre Phaawulos kan inni jedhu Kiristoosin malee turre Kiristoosin malee yommuu turre immoo seera eeguutti qabamnee turre seera eeguun immoo namni fayyuu hin danda'u Kiristoosin malee amma garuu bakka keenya geddaranneerra gara Kiristoos dhumneerra Kiristoos keessa jiraannee isa nu dandeessisu abboommi Waaqayyoo hin eenna Waaqayyoo hafuura isaa nuu kenna
cubbuu hojjechuutti ittiin fufnu jechuudha gamanatti. Cubbuu irratti mo'umsa argataa deemna malee cubbuu ittiin fufuun nurra hin jiru erga Kiristoosiin. Kanaaf namoonni warri nu seeraa oolu kanaaf sanbata nu barbaachisu kan jedhu macaafni qulqulluun kan deeggaru akka hin taane. Phaawulosis kanarratti sanbanni diigame yookiin sanbata nu barbaachisu akka barbaanne jiraanna kan jedhu akka hin jenne gaarii goonee akka nu hubannu barbaada. Kanaaf sanbanni Waaqayyoo mallattoo eenyummaa Waaqayyoo kan ibsuudha. Mallattoo Waaqayyooti. Har'as hin jiraata, boris hin jiraata, hamma bara baraattis akka inni jiruuti nu hubachiisa jechuudha. Egaa yeroon kennallee deeme hedduu baay'ee galatoomaa isiniin jechuu fedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga ammatti ka gaafiif deebii wajjin tureetiin jedhee Obbo Nigatuu Hordofaati. Asirratti gaafii yaada yoo addaa qabaattaniitiin jettan keessattuu waa'ee seeraatiif akkasumas waa'ee sanbataa irratti namoonni gaafiin isin irratti bulee yoo jiraateetiin jedhe karaa keessaatiin akka meseejii nu ergitaniitiin jettaniif gaafii keessan yoo nuuf dhiyeessitaniitiin jettan deebisnee akka waan kana irratti bal'innaan mari'anneetiin jenna asumarraa waadaa isiniif galleetiin jenna. Nuufis bilbiluu hin dandeettanii nuuf barreessuu hin dandeettanii yaada keessan nuuf kennuu hin dandeettanii asirratti karaa bal'innaatiin deebinee guyyaa tokkochallee irratti mari'achuu hin dandeenye jedhee yaada. Gaafiin addaaf isiniif qabu kanuma Obbo Nigaatuu yoo yaada addaa qabaattanii wanni dhaggeeffattoota kennan jettanii yoo jiraate isa dhumaa isiniif kenneetiin jedha. Akkuma amma dubbanne waa'ee fayyinaa wajjin wal qabateeti kuni waa'een fayyinni keenya Kiristoosii wajjin wal qabateeti. Namni gaarii godhee kan hubachuun isarra jiru namni fayyuudhaa fi Kiristoosiin barbaaddachuutu isarra jira. Kiristoos jala dhokachuutu isarra jira. Ayyaana Kiristoosiin uffachuutu isarra jira. Ayyaanni Kiristoos suni fayyina barbaraa isaaf kenna jechuudha. Achi keessa teenyeeti seera Waaqayyo kan nu eenyu. Nuyi warri seera eenna jennu kuni Kiristoosiin keessa jiraanne, Yesuusiin keessa jiraanne, ayyaana Kiristoos keessa deddeebi'aati. Ayyaanni Kiristoos suni seera Waaqayyoo isa hin jijjiiramne sana akka inni nu eegsisu gaarii goonee dhaggeeffattoota keenya akka isaan hubatan barbaada. Fayyaa waan naaf hirtanii fi yeroo biraas amma deebinee wal arginutti Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Ameen. Waaqayyo hunduma keessaniyyuu isinaa eebbisu. Sagantaa guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanneetiin jenne ani Rooba Abrahaamii ogeessa kaameraa beekaa baquuxa wajjin ta'uudhaan dhaggeeffattoota keenya hedduu galatoomaa isiniin jedhaati. Kadhannaadhuma godhannee cufneetiin jenna haa kadhannu. Waaqa guddaa samiirra jiraattu gooftaa waan karaa addaan fo'ameen nu barsiifteef maqaan kan kee dachaa ulfaatu. Yaa Waaqayyo sanyiin faca'e kun lafa bareedaa lafa gaarii irratti bu'ee yaa Waaqayyo daraaraa bareedaa akka kennuu danda'uuf gurra isa dhaga'u hundumaa akka eebbisuu danda'u addunyaan yaa Waaqayyo sagalee kanaan akka eebbifamuu dandeettu sagaleen kun yaa Waaqayyo guutuu addunyaatti irra deemee namoonni kan kee ittiin dhagaamanii akka ittiin jijjiiramuu danda'an fedhaaf jaalala kan kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo warroota yeroo kana konkolaataa ofii konkolaachisaa sagantaa kana dhagaatiin jiran mana ofii ta'anii dhagaatiin jiran urgee dalagaa ofii ta'anii dhagaatiin jiran fulaa isaan jiran hundumatti akka isaan eebbistuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin si kadhadha. Hunduma keenya nu wajjin jiraadhu nurraan fagaatin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoostiin. Ameen.